Palma Frakul Kullo Jalali Kifti Kenya Marami Undo Kenya Walinato Ma dura ko yugana furate wajin dofana motu sabama telefarra balle su dabsa kana wonni sarak su balla wanjuru fakkat so kana ormon motu rakonsa siyasa bilchat kan fagese buzoti yaru gesu yala wayu شايبات اللي جه ميري سمعتي كيف كوشتك يقول لي أكا رفض مولى تاجر وجرا كان بيرا أرجعت نينجرة whatever موتو قاف نتجرا كنا أما ورا إفترا وجين أرارف تبني قاف ولد تبيه كان في دولة في يالين قرام همني ورا تبلف كون موتو وانسان ينفعل أكتر قاف موتو بربادن أكو أرجعت نينجرو كرالا فجلاتين biyya kanas cabsuudhaaf aangottee biraaf garuu humni isaa waliin galle hin jiru waan ta'eef har'a garuu karaa lafa jalaa walqunnamtii gargaraa uummatanii warra wal jibban uummata warra faannoo kanaan akkatti lafeedha wal jibban hojiinis kooleeshinii uummatanii whatever waan isaan fidanii 4 kiiloo kanatti isaan deebisu hunda isaa fayyadamuudhaaf yaalii godhan argaa jirra jechuudha. So kana mootu Oromoon ammallee ta'e wote دكاتة وبرو كباجة وان كان بري بيكي وجين أبته ركو في ريسا يروف كيسة تكابته هاري كاتا قد توهر كسا قلت كنا أكام قد كيسو ساتوان جرو كان قيل شده نديم لكان جرورت وجي والله وجي هدون وقافتو اللي قرو ماليني كان تامو كباتو ركو كيسو كينا جرو كنا ولين تاني هي كتا قرو أموتو ولتس كابسها هنكنا جرو سولتهما وانا موتو جرا كنو تنديتو موتو ايقتون باينو رابر باشي سايجا موتو مانس تأي وري بارتي سياسة جيجيسو بالانسا حواسا كان غافا اني ميدارا غافا نلفر رابدي سياسة سان جيجيسا نجرو ونمر اما افوكي نجرو almost باينسا واهي 4 كيلو قلت رابا ملتو بيجا بلتو رابا ديمو دمالي بيجا كانت وان ديمات نجرو سوا كانت وان ديمات نجرو وانا موتو نمني سان تفتن كون موتو مانكوني ابي حركني ولي كان والشابسون كون حجة تاجرو كنا سياسة أورمو كن إبس أورموتو سامنكو أكيد توامم بيكورا كوران وانو من أوفات توامم بتفكاتي كيادا جرو جرا وين قلنا ديما كان ورساتور كياتور إسانتوري قلنا ديما وان أورمو هركاسيف غير كاباتين ركون كوني ولا هلتو أكوان ركو سانين توري كغافي سانين توري تي ديكيساني إنو ما يفعل الله كنا شابه وجين دابانو يرم ملتا فانوستي وري سبا تغري كون جچ هركا أورموتين سينان كون أكدلك مهم بربادن إذا هارون سرتي واي أباي كان كسر بكايسا كاكساني ويل سسر بينجر هرّا واي إذا أباي هكا ورموتين هجيت مانتف أكسينان كون ورمو رانجل ما وهم بربادن دي كيسان اللالو سلبسان اللالو ورمون غرو سينا سا قلمي فتيرا غافلي إسان أولا لفسان قروتن كتغري إسان جبوت ركاسا إسان قروتن ديبسود أفيالين قد أماتن نجرو هلا قلنا تبيالي قد أما جرو كان إسان فإنو ما يو أكمل كوفن هجيتا جرو إيجا سوغارو أنت شكل قلما سينا سبا كانت قلمات نجرو ساملون قال إسالي biyya kana keessatti gaheen isaa salphaa kan taane ofii kennan garuu seenaa kan akka nuyi ofii kenna keessan gaheen qabne waa'ee aduu warratti akka waan gaheen sin qabnetti of ilaalaa turre garuu achitti se'uunis gahee guddaa kan qabu Oromoo akka ta'e har'a Haacaaluun Yusuf tasal batu, sena kan asbab Orositi fakasa turtan baik lugar bisi asal cata kegesual kaban jirtu ulfada si sharkis dabalate lotin fat kale sarage fatan ture wae siasa biya kenna partile yogamte sudah damne parti jabato ko kan siasa bilchata gegesu dandau wan hojite hojite kan jedhu wan ko fe bade kan jedhe ifatti wan dhuga sabakana motumma
cimaan qofti gahaadha jedhee ani amanu. Maaliif namni cimaan paartiin cimaan kas mootummaa kanas qeeqee rakkoo isaatti himee hanqina jedhee saba kana tokkoomseetiin dorgomaa ta'ee bahu hin barbaachisa. So kanarratti hojii guddaa hojjetuudha barbaada. Garuu shiraan osoo hin taane qabatamaadhaan jechaadha. Gaafas mootummaa kunis jabaatee paartileen biroo kan amma duwwaa akkasumatti lakkoofsaan siyaasa jibbiinsaa gadi miira gadaantummaa fi hinaaffaatii olii gadi fiigan osoo hin taane dandeettii malee akkasumatti siyaasuma waan ta'e qofa yeroo filannoo yaa'aa gizee kan badanii uummata bulchaa osoo hin taane qabatamatti siyaasa bilchaataan geggeessu paartiin geggeessu jajjabni kan dhaloota haaraa fuuldura addunyaas guutuu hubatee deemu irra hojjetaa deemuun ammatti garuu waan qabanne kana qabannee keessoo keenya immoo cimsannee tokkummaa keenya eegganne waan ol gubbaan deemu kana yoo eegganne gara kaabaa kana ofirraa qabne waan keessoo keenya irratti bal'ana hojjenne jijjiirama guddaan dhufuu hin danda'a. Garuu chaalenjiiwwan jiran uffaanni qormaanni addunyaa irraa jiru kan ollaa keenya irraa jiru kan immoo fuulduraa fi hiyyummaa keessa godhatu tattaafan guddaa ta'uusaa beekaa wal hubannaadhaan deemuun baay'ee barbaachisaadhuma jedha ulfaadha. Ulfaadhu sooraa qalbii yaada bilchaataadha kanaatti dhiyeessite. Waltajjii arganii irratti yaadota bilchaataa tokkummaa Oromoo tiksuu danda'u, dantaa siyaasa Oromoo eeguu danda'u kakaasuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasitti dhaloota irraa waan olaantummaa yookiin immoo gahee Oromoon qabaachuu danda'u biyya sana keessatti Oromaa immoo Oromeedha maqaan kun. Namoonni haasoftan qofa waltajjii irratti walqotta. Warri kaan haasoftan ta'an nuuf hin waltajjii irra. Baalee dhaggeeffachaa turte mata duree keenya. Muhammad Bilal haasa'een dhaga'ee mee akka karaa raabbanne karaa nakaa deeqaa takkatti. Gabaabsumatti uummanni siyaasaa waraanaa Oromiyaa keessa jiru furmaata akka barbaada. Inni gaagam siyaasaas waraanaas Oromiyaa keessa jiru. Furmaata siyaasaa akka barbaada. Karaalee nuti itti gaafii sabni keenya qaba jennee amannuu ittiin mirkaneessuu hin danda'amu haa ta'u. Akkaataatti immoo nagaan fiduu hin danda'amu akkamittidha kan jedhu. Isaarra taasaa turre irraa achi keessaati gaa mootummaa kanas akkamitti ilaalaa jirra. Oromoon mootummaa kana akkamitti ilaala. Akkuma mootummoota bara Dargii moo Haile Sillaasee moo akka Wayyaanitti ilaalaa jirra moo kan akka biraatti ilaala. Mootummaa kana wajjin immoo hariiroo nuti qabaachuu qabu hariiroo akkamidha. Hariiroo diinummaadha moo hariiroo gaaffiin Oromoo akka yeroo baay'ee akka mul'atan Bilaal long time atillee badde baay'ee noolee nagaru marra keessa nu baas keessa jirtan number one ijoollee yaada qabdu walitti qabu dalagaa walata nama yaada qabu nama yaadan dibeetii godhe yaada dhiyeessuu irra guddaan isaanii ni hubata waan jedhu kanaatis hin beekta. Sabni tokko sabni instituutii tokko kan walitti hiiku kanaaf lootii regardless of siyaasan keenya addaan ta'ee kutaan keenya addaan fagaatee osoo hin ta'in intarastii keenya walitti hidhamu tokkotu yaada amma isin burkisiisan kana tuuleetii ta'e malee yaada cimaadha. Tokkoffaa instituutii tokko kan waan walootiin walitti nu qabu
ijaarrachuun barbaachisaadha. Look, Abashaan tun maalitti walitti hidhamte beektu? Intarastii Oromiyaatti simple. Including Eertiraa biyya addaa biyya hin galchine wanni isiin irra dhufte jaratanii lamaan qarqaartuuf intarastii Oromiyaatti. Akkamitti kan wallaalle uummanni Oromoo nuti. Maali malli rakkina keenya kakka sanirratti walii gallaa haga silaa walii galaa hin jiru. Nuu gara waan ofii nama kisaa jira. Kana waliin ammoo maaliin tokkoffaa rakkoo kenna beekuun lammaffaa yaada gumaachuu. By the way, qabxiin nama isin irra kaastan kuni waan silaa gabayaa mana keessa deemanii Oromootti himan. Gabayaa mana keessa deemanii gabayaa kamsaa gabayaa maalii kanneen keessa deemanii uummata Oromoo itti iyyanii itti himan. Sabni instituutii tokko hin qabne. Sabni organizationii tokko hin qabne kan saba baaf quuqamu. Ka ittiin hiree isaatii fi intarasii isaa ittiin eegu mootummaa dhufee dabraa. Waliin qabna. Aadaa waliin qabna. Diinallee waliin qabna siin jedhee waan dhufe ati na dhibduuf maal rakkoo? Maalimi? Baay'isawee kuni ijoollee bilisiginnaa keessallee nutti dabala. Ijoollee abaa'oo keessallee nutti dabala. Warra siyaasaa hubatee beeku kan jiraa jiru. Warra siyaasaa maal akka ta'e hubate. Warra addunyaan garam deemaa jirti akkamitti deemaa jirti hubate. Ijoollee kafaa'oo keessallee nutti dabala. Ijoolleen tuni walitti cimamtee humna guddaa tokko taatee gabba'uu dandeetti looti waan sadarkeessu keessa. Ani of jajuufi miti namni paartii siyaasaa guddaa tokkotu uummata irratti ijaaramee nama garsiisee uummata keenya irra santii gurratu ka intarastii bu'uura ilmaan Oromoo irratti ijaaramu tokko nu barbaachisa jedhee uummanni sabni keenya sababa deena jahatan wahii paartiin tokko gahaan jiru. Paartiin lama sadii iyyuu gahaan. Achi keessaa cimmanii kan walitti dhufe ፎርሲ tokko humni tokko kan namni mara sodaatu qaamaarrillee እነዚህ ሰዎች ምን አለ ያ ፓርቲ ሱማል ጀደ ትግሬለም ፓርቲን ሱማል ጀደ ኢንትረስቲ ኢሳኒ ኡመኖረም አባው ከነከ ሶራተን ቤቱ ማሊ ሶራተን ቤቱ መነበሻኩ ኢልማን ኦሮሞ ጩፍቲ አባው ጀረ ዴከርቲ ሰኒፍ ሶራተን አባው ሶራተን አባው ከራ አመለ ከሴት ይር ባይዘው ፓርቲ አከሲ ቶኮ ከፕሮቴስት ረጥ ይጃረመ ሱንቴ ከታይታረፍ ይጃረመ ቀባቹ ዋንታካ ዮ ፓርቲ ረጥ ደሞ ሊንግሊኒ ዘመን ይረን ፓርቲ ህንገን ጀነሞ ኑቲ አከምቲ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ቶኮ መን ያገነገው በካ ያገነገው አስወቀምኑ ቶኮ ይያረቹ ደደብነ ዋንጅሮ ረጥ ደደብስኔ ማሪያነ ሰሎጂኒ ቶኮ ረገሁን ሰዓቲን ሰዓም ከጋር በሀገራት ደብዩ ረኮ ኦሮሚያ keessa sansaniin hiikamaa beekaa ta'uu irra gaafatte. Anaasii walitti dhufnee intarastii keenya irratti walii bal'attee suuqufaan hiikamna. Gaafa anaalootii oroosiitii bilaal itaaneetiin abbaa mudaa taanee walii galle tumman biyyalle jaalatee osoo hin ta'in nu ati Tigraaytun taasisuutu tuni Tigraay addee kan jira wanti achi keessa mana san keessa Tigraay addee ati waa'ee Maqalee irratti gaafa haasawte ani waa'ee Bishooftuu fi Finfinnee irratti Amboo irratti gaafa haasa'e ati ammoo Baahirdaar irratti gaafa haasawte gaafa san waan Itoophiyaa haasa'uu dandeenye ati siyaasan kan kee Finfinnee biyya abbaa kee irratti
كيرت في سياسة دربو برباد سوجين دن بابيا سوجين سياسة دربو دندو جري ما ليشو سياسة جرا رسورسي كين بنور لك سياسة جرا كم قط سبل مانغو ولا غاموزي ولا كات سياسة جرا رسورسي وركي ولا كات سياسة جرا كام ديبالة سياسة جرا تيفي شو هذه سياسة جرا أكمل نوتي تقطعون easily فيك إنما ليه كجارين سوتشون لوكا فاكيرو سودن دينو دوران تكون تاني بنا كنت فيرم تجري ساعتين أما جري نو بكلام سدي كورم ته موتو ما كونا شيء بوكو ماله بيسان سامون دن دينو جاني أما جري بايزوني بيسان كبا بريدو كا ميدا بدو لمربادا سامني كر واشنطن كر ستوكل ستور كم كر لندن بكتو تجر they are foreigners تيمي كنا كيسر لما تقو يجون وال إنسان وال واللي بيقولين ده ولا ما كل شيء تمام انت فوكسين كنا انترسي كنا تولا فوكسين كنا كيرو تولا هم نقول يتسان كم ميت هذا أورمو مال جدي كنا مريض من هارون نزا سويج من أو مني سبسكرايبي هقول لي فوي مني جالتني دي أكيد إنفلونسي كل أجوا حكيت كراسة نمر إثيوبيا كم تشوف كندن دين نبرت أقول في أشرة انترفيو تقولون وتسيدامن في أشرة تيادا في دي فرزان أركتي تقول أرنا نبركو أمالي جرتين توني opportunity أركت ما تنفيدك دنديتي سنين قلبي نجالا كبدي ميديا نجالا كبدي بيكم سنجالا كبدي rakkoon jira tokko ta'uu qofarratti iigoowwan qabaniif tokko ta'uu akka keenyatti hin dandeettu. Namni tokko ta'utti irra kalaa'u akka mool nyaannu kana miti Oromoodha isinitti maal. Ani isinitti makan. Ammallee wal ijaarree dura mari'annee waan irratti walii galuu irratti haa ijaaramu. Jarri dhuftu tullu balleessitii anaa fi Oroosiitillee walii galla jedhee abdadha. Warri dhufu kuni chaansii qara qabnu sanillee hin argannu baay'ee. Kun dhugaadha. Yoo atakkana jettu manni girrisaan homaan beeni kun bilisa namaadis hin jedhu. Dhugaan lafarra jiru jarri nadaamaa jirti iyya tokkochuun they are regretting waan dabarsan irratti cafaqnee jara tana balleessinee innummaa jaraa dantisii jara lafa jaraa san ji'oogiraafii baballeessuu dadhabneet akka jartii nuti rokaati jedhan. Reeftana bilaal waan ajaa'ibaa kaasa. Reeftana gurbaa sinfanyaa tokko ka amaaraa dhagahe hin dhagahullee baay'een garuu akka reeftana dhagahe maal jedhamee Isu betam kan akbilachu atim su doktor Abiy hinjena. Wallahi kasih. Rakon ke na akbil betam marzam no so yu jedet dinkisifate egar imal jere beta dumarat. Minimum kan yesu ba hon hasabu edan el kibret bi honum jede. Karif bilal kasebek. Wa ma fete yo ati dalit. Loresa gay gabar madina rasul kabri kay. Kredit sikin numar badan. Malif jarri warari wararin abbabiyati bukna yokin be kamti kenu in barbadus jarri kun colonizer they are foreigners by the way tokkotani jaramne propaganda kenne bakka dalagu qabnuti garam motummaratti diba ka huru barban wali galle waan barban funyan qabne irra fudata gaafa diini dhufe tokkote ofirra qolatu siyaasan qalbii qabu kana nafakata at the same time dhaaba siyaasa tokko ka Oromoo madaalu ka ijoollee lafaa dhuftuun utubamee ijaarame beeytonni Oromoo keessa seentu ka tokkummaa irratti fokas an kanatti fakkaatu kana tokkummaa irratti fokasii godhuuf waan tokko nu godhu irratti fokasuu godhu takka lama sadii afur shan jaha wanni kun tokko nu godhu Baaduu beeku natigre leseni waan san defendi godha lootiin yoo bakka fedhe mana amaaraa seeni waan san defendi godha maal mul'isa kun አረነዚህ ኦሮሞዎች እኮ አንድ ቋንቋ ነው የሚያወሩት ኢንተረስታቸው ላይ አይደራደሩም ወንጀሩ ጀርክ ሰጡና ጀቹ
gaafa qeerroo santirratti yuumne dhaabachuuf jedhu tokko dhaloonni itti yaaduu qaba. Kana konfidensii guutuun hin inni kaan yeroo tokko keessumaa peejii 100 fi 200 guutuu innoo obsumaan dubbisee fite waan ajaa'ibaati. Nama dubbisuuf kaaniiru piippiin waan gochuu barbaadan. So dhaloota akkasii jaarmiyaa akkasii tokko Oromoon han akkasiitu hin taane kan kana caalu yaada addaan kan gadi ba'u tokko alternatiivii fudhatee gadi ba'u qaba dhaloonni jedhee yaadaan. Ma katammaatti hooggantoota kaafaa hooggantoota ba'aa hooggantoota maaloo jennu kana abdannu Oromoo